imaantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaaf hundee akka godhataniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo biraa hamma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Namni tokko Waaqayyo tumamuudhaan lammaffaa erga dhalatee jireenya hafuuraa keessa erga galee booddee guddachuun hafuuraa akka isa barbaachisu walii wajjin ilaalaa jirra. Keessumatti ishee kana walitti fufnee jechuudha. Dhalachuun foonii inni kan foonii seera uumaati waan ta'eedhaaf guddachuun seera uumaati. Namni guddatu yoo jedhe yoo dirqama guddate yoo dhukkuba qabaachuu baate. Kanaaf inni kun seera uumamaati. Dhalachuun hafuuraa garuu seera uumamaa ala waan ta'eedhaaf ammas guddina isaa seera uumamaati kana. Sagalee Waaqayyoo keessatti yoo ilaalle malee nuu galuu hin danda'u. Kanaaf Phaawulos iddoo kanatti isiniifan kadhadha jedha warra Efesooniin. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaa karaa hafuuraa isaatii humnaan guutummaa akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Keessi keessan akka jabaatu, keessi keessan akka jijjiiramu, isa hiika garaagaraa yoo ilaaltan keessi keessan iji keessa keessanii akka ifuuf jedha. Iji keessa keessanii akka ifuuf jedha. Iji hafuuraa iji keessaa akka ifuuf. Bara 1929 seenaa waldaa kiristaanaa kan dubbistanii Senderlaand namni jedhamu tokko gaara Himiiliyaa jedhamu irratti ol ba'ee ergamaa Waaqayyooti bara 1929 nama ta'edha. Gaara sana Himiiliyaa jedhamu irratti ol ba'ee booddee namni sun hin argamne barbaadamee hin argamne Waaqayyoo fudhatee kan nama tamaama nama gochuukooti bara 1929 Waaqayyoo fudhatee hin butame bara kana keessatti nama jedhamu keessaa tokkodha namni kun. Yeroo baay'ee gara bosonaa deemee kadhata waan ta'eedhaaf Waaqayyoo inni kadhatu itti mul'ate Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos bara kana biyya Arabaatti namoota meeqatti mul'ate namoota meeqa ulfina Gooftaa gaafa argan jijjiiramaa jiru Waaqayyootti mul'ate waan ta'eedhaaf maqaan isaa waraana ulfaata. Kanaaf nama kanatti Waaqayyoo gaafa mul'atu waa tokko isa gaafate Waaqayyoon Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafatti mul'atu waa'ee isa beeku, waa'ee isa qabu, waa'ee ulfina isaa gaafa inni gaafatu Gooftaan akkasii deebiseef namni jaamaa ta'e tokko waa'ee bifaa beekuu danda'a. Adii, gurraacha, diimaa maaloo jechuun dhaga'uu danda'a. Dhaga'uu danda'a waa'ee bifa garaagaraa qalamii garaagaraa. Garuu jisaa yoo godhameef malee maal akka fakkaatu beekuu danda'a. Oduudhaan garuu beekuu danda'a. Namni guddate, namni garmalee barate na baruu hin danda'u. Yoo namni gote mul'ise malee Waaqayyo eenyummaa isaa kan mul'ise. Yoo itti mul'anne malee namni investigeetii godhe, riisarchii godhe, akka mana fuuraa barate, PhD teoloojiitti qabate, PhD isa biyya lafaatti qabate na baruu hin danda'u. Yoo ofii koo fedha kootti mul'ise malee Senderlaand deebisu malee. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waa'ee Waaqayyo baranii haasoo namooti baay'ee baranii barreessu macaafa beeku. Waa'ee isaa dhagaadha, Waaqayyo jaalala, Waaqayyo baradhaa, Waaqayyo qulqulluu dhagaanii namoota baay'eetu nu barreesse. Waaqayyo arguun garuu kan biraadha. Waaqayyo fuula arguu kan biraadha. Har'a namoota Waaqayyoo keessaa nama tokko isitti agarsiisuu barbaada. Waaqayyoon beekna si'anii warra deddeebi'aa turan keessaa macaafa Iyyoob kanaa wajjin yoo baafattan baay'ee gaarii. Irra darbee Waaqayyo rakkina keessatti suphisa namatti mul'isa, bal'ina keessatti suphisa namatti mul'isa. Karaa rakkinaa miti karaa bal'inaa Waaqayyo isa nutti mul'isu. Ameen jennu. Darbee dubbisa Iyyoob boqonnaa 9. Waa'ee seenaa Iyyoob beektu Iyyoob boqonnaa tokko abra keessatti maal jedha nama Waaqayyoon sodaatu, nama Waaqayyoon jaallatu, nama tolaa, nama bulchu jedha. Waa'ee Iyyoob gaafa laata jechuun kun Iyyoob garuu ijoollee Israa'el keessatti nama oos jedha. Nama iddoo biraati. Waaqayyoon oduu isaa dhaga'ee Waaqayyo sodaatamaa Waaqayyo guddaa jechuun dhaga'ee booddee akka sagalee Waaqayyootti nama jiraachaa ture. Kanaaf waa'ee Waaqayyoo namarraa dhaga'eera. Waa'ee Waaqayyoo gaafa Iyyoob ilaalu baay'ee beekayyoo jechuu dandeenya. Sagalee Waaqayyoo gaafa fudhatu garuu Iyyoob fuula Waaqayyoon argee miti. Amma dhumaatti qonnaa qotamii lama guutuu gaafa laatu dhumarratti Waaqayyoon arge malee Waaqayyoon hin agarre. Waa'ee Waaqayyoo oduuma dhaga'ee kan inni haasa'aa ture. Iyyoob boqonnaa 9.
Soddemi lama soddemi shamal wajjin dubbifanname akkas jedha peejii bajaaf sadiirra jira akka kumoofaa agaafaa inni tammaatu akkas jedha akka walii wajjin firdiitti dhiyaannee deebiisaaf hin kennineefi inni akka koo nama boonfate miti waaqayyo jira si dhufumaa dhiitu anamma isin miti waan akkuma kana kun arge waan tokko waan gaafa qaban araarsaa namni dura galu malee anuma araa waaqayyo kun nama araarsaa kun dura galu sodaachisuu fila uleessa sodaachisuu waan arraa hafu malee waan waaqayyo jiru beekaa amma inni waaqayyo na kan diyaadha waaqayyo na kan namaa diyaadha waaqayyo na kan namaa diyaadha amma mee isaa nama ta'uu nama 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 dhaadhani waaqayyo bishaan konyeen kan inni walitti qabee jedhe harka sadii keessaa harka lama bishaan kun biyya lafaadha konyeedha samii immoo taa'uu kan sabaree jedhe aduun lafa caalii jedhu gaafa nama warra saayintistoota nuyi dhageenye malee beeku manas akkasuma jedhani aduu kan caaltu immoo pilaanetota meeqatu jira jedhe samii aduun immoo samii kana guutuu hin dandeenye waaqayyo hafuura waan ta'eef sammuun keenya xinnoon waaqayyoon guddaa baruu hin danda'u waaqayyo ofiisaa limiti godhee nutti mul'ise malee waaqayyo nu agargaa warri beekama cafamaa jedhu anthropology ni jedhamu anthropomorphism jedhamu irraa dhufe waaqayyo nama fakkaate Abrahaam faatu waaqayyo nama fakkaate Musee faatu mul'achaa waan ture nama miti waaqayyo nama fakkaate sammuu namaatiin limiti godhee mul'achaa ture nama ta'ee karaa Yesuus raammoota akka namarra jiraatu waaqayyo nama raammoodha jedhe yaa'u ofiisaatiin gadi jeesee dhufe waaqayyo ofiisa karaa nagaadhaan namatti mul'achuudhaaf malee waaqa guddaa ta'e kan waaqa hafuura ta'e kan warroota kan nan caala jedhee yoo waa yaadee fi utuma waaqayyoon argee kan mul'ataa jiru. Waaqayyoon argee waaqayyo garuu nama miti amee jennu waaqayyoon argee rakkuma inni jirtu kanaaf naan gaafa namni naa deebistu hin jirtu. Iyyoo 13 irratti garumaa argan. Ani garuu isa hundumaa danda'u wajjin nan dubbadha. Dubbii koos waaqayyoon nan falmadha. Tuman falma waaqayyoon argee. Waaqayyo garuu nama miti. Waaqayyo gaafa nama horiisa gadu iyyuu jedhan malee abbootii tokko waaqayyo falmuu hin danda'amu waaqayyo nama gargaaru. Namni gaafa waaqayyo nama falmeeru waaqayyo irraa fagaataa jiru waaqayyo wallaalee waaqayyo nama miti maqaan isaa ulfaatu. Iyyoo beeka inni garuu amma inni hin beekne as keessatti haasaa namaatiin beekama namni waaqayyoon beekuuf wallaaluusaa. Guddachuuf ijoollee ta'uunsaa. Iyyoo kun ijaarramii tokkos deemaa akkas jedha. Ani immoo peejii ijaarramii tokko jedha yoo mul'ise jedha. Kun ijaarramii tokkorraa akkas jedha. Akka isa namaaf nama walitti araarsuutti namni namaaf waaqayyoon walitti araarsu utuu argame akkam gaariidha jedha. Dubbiin kun waaqayyo wajjin malee namaa wajjin jedhu maal namaa wajjin miti jedhu maaliif warra bukkee isaa gaafa laalu warri taasaa jiran kuni waan isa dubbii garaagaraati waan isaan filosoofi. Waa'ee filosoofii malee waa'ee sagalee waaqayyo waan beekanii qaban. Ilaalanii immoo oduu waaqayyo hojjetu gaafa dhagaa'e kan kumoo baala waan ta'eef waaqayyo nama saafoo munii eebbisa hin guddisa hin bal'isa hin beeku malee waaqayyo rakkina keessa nama dabarsa jedhu beekan jarri si beekan. Kanaaf yaa'iyyoo inni sirra jeetu cubbuu keerraa qaba afaan keenya itti baramsaan. Iyyoo immoo afaan keessan qabataan qulqullummaan koo isin caala. Ani waaqayyo wajjin nan dorgoma. Utuma waaqayyoon argee anamma komeen godhatu si waaqayyo wajjin nama walitti waraansu argamna waaqayyo walitti waan haasa'uu qaba komee walitti maa jedhe waaqayyo nu haa gargaaru